rakkoo harargeen itti miskiinu rakkoo harargeen itti gosummaa waldii rakkoo oromiyaan guutuun itti gartee gandummaa waldii rakkoo tana xumura goona jedhanii hayyoonni keenya lafaa kan dheengaddammoo diinaa wajji mari'atanii arrammoo walii wajji kamiin mari'atanii jedhanii duulli banamu jaawar gaafa kophaa deema hayyoonni oromoo tokko biran jiru mararaan biran jiru iskeel biran jiru baqqalaa garbaa biran jiru asumarraa dheengadduma jechuun turre wanni tun arrammoo baqqalaanii dhufe mararaanii dhufe iskeelii dhufe itti aanaanii dhufe maa dhuftanii hayyuu biiti tunniin qaba jettu akkami wal gayanii haya dheengadda diina oromooti hojii mari'atan arrahoo hayyoota waliin dhufe kana diina oromooti jaawarmaan makkaa qabsaawee aangorra isin baase faa diina oromooti Profeesar Mahammad Hassan faa diina oromooti yaada tokkoon biyya jaaramtu isa dhagaye ummanni keenya ibbare ummanni sin dhagayu jaawar Mahammad sin dhagayu ummanni oromoo ummata Ameerikarra ibbare ummanni Ameerikaa paartii meeqa qaba meenaa ummanni Ameerikaa kun ka dimokiraatii qabu ka riippaabilikaana qabu ka tii paartii qabu ka giriin paartii qabu ka paartii meeqa hordofu kun humaan beeku jechuudha oromoo qofaa waa beeka ibbarte abiyyuma qofa bakka abiyyi hordofuun ibbaru bar mana barumsa bilziqinnaatu kana jaabe ummanni keenya ibbare ummanni keenya sin dhagayu ummanni maal harkatee jaawar hin dhagayu meenaa mee ummanni maal harkatee taayyee hin dhagayu gaafiisaa deebi'eefi daangaasaa kabajameefi dinagdeedhaan if danda'e barsiifateen nagayaan galteefi qotateen nagayaan oomishatee galfate mee maal gooteetiifi akka ummanni hin dhageenye goote meenaa bar ummanni kan sin dhageenye yoo raahaa jiraate yoo ibidditti hin jiraan yoo cinqii keessa hin jiraan ummanni maal dhabeessi dhageeffataa jechuu dandeessa sila mee ummanni maal harkateeti mormitootan dhageeffan mee maal goote ummanni wanni sirraa harkate beela buqqaatii walqooduu faca'uu du'uu ummanni kanaa kan si barbaadu oromoo waan qabu dhabe moo waan duraan harkaa qabu dhabe moo dabalata harkate qabsoo takka bar wanni qabsooytuuf tan qabdu jabeeffatteeti dabalata harkachuu ummanni keenya ibbare maal harkate gaafitam deebiftee ummata dhageeffatte ajjeesuu hattuurra jaaru buqqisuu gibiraan gidirsu buusii milishaati buusii raayyaa ittisaati baasaa buusii adda addaati kana sirraa gammadeeti ummanni nun dhageeffanne mee atummaan caljiif laalime ummanni 100% hayyoota kana dhageeffata no question gaafin hin jiru inni ki barbaadu akka gaafa duraa sanitti shallee illiyyoo jennee akka walirra duul inni abbaa nagayaati dhufe addanu qaba amma dhiyuma tana bar teessaniif waliin dhageessan mee wal taanu koottaan jenne abiyyi afaan isaati paartii jabaata yaada ummadha yaadan qabdan akka nama if yaada qabu mee yaanni inni ummataan bulchuu jiru kan ummanni isaan fudhate kun yaaduma arku jiru kana yaada abbaa gadaa rashan yaada hayyuu rashan yaada hacaaluu faajje yaanni inni oromoo fide oromoon kana fidachuuf qabsaa'e moohattu tan inni aangorra guura miliyeenara godhuuf qabsaa'e amma mooraa qabsaa'otaatiif mooraa piipii laale mooraa piipii mardoon itti galtee jira wacaa baay'ata jira arrabaa baay'ata jira maal yaada yoon qabaanne kana jira bakka taayyeen mismaara keessaa guuree kute qorqorroo qofaa goowu jira gow ummata keessattuu diyaaspooraan ummanni biyyaa sagalee ta'uu hin danda'u milishaa manatti irra ijaaranii jirani nuti warri sagalee ta'uu danda'u saba keenyaa sagalee ta'uun yeroon isaa amma jechuudha hayyoota keenya cinaa hiriirre ammaa booda hayyoonni keenya sirna ijaaranii sirna jala yaana malee namoota jala yaanu sirna nuu ijaaru